Hi, dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube chaanaalii kootii akkam jirtan annagaa kootii galata waaqayyoo haa ta'u. Har'a kanan dhufee fi viitaaminii mataa keenyaa ta'u qibaatii baay'ee bareedaa jechuudha. Mee warri maatiin taane seenaa maatiinaaf taadha sinin jedha. Mataa kiyya filachaa tanani kana sinitti taasa'u. Qibaatii isa kanan fayyadamu jechuudha. Viitaamin A, B fi E yookiin afaan Oromootiin E jechuudha. Isa kana fakkaatuni jechuudha. Mataa keenya innaa furannee ishoo bishaan hin tuqsiisin yookiin qibaata doon tuqsiisin mataa keenya yoo filanne mataan keenya baay'ee nu alaa cicciramaa jechuudha. Kunuunsa mataa eeguunis faayidaa guddaa qaba. Like, share, comment gochuun nu jajjabeessa. Warri maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'aadha. Qibaatii isa kana immoo itti fayyadamaadha. Maqaan isaa viitaamin A, B fi afaan Oromootiin E yookiin Ingiliffaan immoo E jechuudha. A, B fi E. Innaa baay'ee walirraa fagaannee mee akkam jirtu naguma keessanii jiraanillee galata waaqayyooti. Mee warri YouTube qabdanis like, share, comment naaf godhaadha. Liivii naaf hin beekne YouTube kiyya amma yoonatti na jajjabeessa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo qaqqaaliiwwan koo bifa kana fakkaatuun sirriitti filama jechuudha. Qibaatii kana xiqqoo isheetti dibee jechuudha. Qibaatii kana erga mataa keessan miiccattanii isinii goggogeen booda itti dibdaniiti kan filtan. Bifa bareedaa qaba. Viitaaminii hedduu of keessaa qaba qibaatiin akkanaa kuni. Warri fayyadamtanis faayidaa isaa gadi baasadha. Akkana caalullee hoo jiraata isinirraa fayyadamaanis kanan ani fayyadame immoo isinittan agarsiisaa isinan barsiisaa jechuudha. Bifa bareedaa kana ta'ee jira shurrubbaan kiyya. Isinii baay'isallee. Qibaatichi kun isinii baay'isallee mataa keessan. Isinis akkatti itti dibadha. Shurrubbaa caccabe jechuudha. Caccabaa isaatis bifa kana fakkaatuun keessaa yaasa. Kan caccabe kuni amma fileetii fixee jira. Ni qabsiisa. Kana fakkaatuun ergan qabsiiseen booda ammas ni filaa jechuudha. Nan bareecha.
Kino isa kana fakkaatu. Kaza isa kana ergan qabsiiseen booda xiqqoo ishii caafii kanarra dibeeni xiqqoo ishii qibaaticha jechuudha. Akkatti bareechaa jechuudha. Maaliifi mataan isaa caafiin kun ennaan akkatti bareechuun fuula keenyarraa ni bareeda. Moodelii yookiin faashinii isa jennu san. Akkatti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Bakka ganaa mana mataas deemnee hamma birrii hedduu baasnee dalagannu ufuma keenyaaf dalaganna. Mana keenya keessatti bifa kana fakkaatuun hojjedhee jira. Guyyaa biraa hanga viidiyoo biraatti deebi'ee dhufutti nagaatti turaadha. Amma birrii 50, birrii 60, birrii 100, birrii 1000 ga'uu ga'ee jira mataan. Haaluma kanaan odoon hojjetadhee amma Innaa geeffattoota kabajamtoota koo warri maatinaaf hin taane koottaa maatinaaf ta'aadha. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuun irraanfatinaadhaan isiniin jedha. Guyyaa biraatiin hanga deebi'ee dhufutti nagaatti turaadhaan isiniin jedha. Bye.